Ka'umsaa fi waldhibdee Palestaayinii fi Israa'el wal qabatee barreeffamoota seenaa garaagaraa irraa kan walitti qindaa'e gurra isin buusa. Bara 1980 keessaa fi achi dura jaarraa afuriif lafti amma Araboonni Palestaayinii fi Yahudonni Israa'el irratti wallaban bulchiinsa Osmaan yookiin Ottoman Empire kan Turkii Ottoman Turkish Empire kan jedhamu jalatti kutaa bulchiinsaa lama kan Sanjaq of Jerusalem fi Violet of Beirut jedhamuun beekama ture. Gaafas ummata malee Palestaayinis Israa'elis akka biyya walabaatti hin turre. Yeroo san ummanni dachiisan irra jiraatu 600,000tti kan tilmaamuu yeroo ta'u isaan kun irra caalaan Araboota Musliima Sunnii yoo ta'an kiristaanonni muraasnis yeroo san turaniiru. Magaalonni akka Jerusalem fi Nablus giddugaleessa biyyattiitti akkasumallee Akro, Jaffaa fi Gaazaan ammoo naannoo qarqara galaanaatti magaalota sochii dinagdee ho'aa uummataa turanidha. Haa ta'u malee uummanni yeroo san irra jireessaan harka 64 kan ta'an jiruun isaanii kan qonna irratti hundaa'ee ture. Lafti sun hedduun abbootii lafaa sanyii Arabaa ta'an harka kan turee fi abbootiin lafaa kunis warra Ottoman Turkish wajji hariiroo tolfatanii kan jiraataa turanidha. Imbaararri Ottoman yookiin Usmaan Turkii kun immoo jaarraa 14ffaa hanga jalqaba jaarraa 20ffaa kibba baha Awurooppaa biyyoota Arabaa yookiin giddugaleessa bahaa dabalatee hanga biyyoota kaaba Afrikaa kan dhuunfate ture. Biyya keenya irraas naannoo magaalaa Harar yookiin Imireetiin Harar Empire kanaan eegamaa yookiin ittifamaa ture. Bara 1908 fincila Turkii yookiin Turkish Revolutioniidhaan Empire kun dargaggoota Turkii kan sabboonummaa Turkii leellisanii fi haala bulchiinsa waliigaltee Arabootaa wajjin taasifamuun bulfamaa ture morminaan qabamee dhufe. Kana irraas sabboonummaan Arabas uumamuu jalqabde jedhama. Waraana addunyaa tokkoffaa irratti hirmaatanii injifatamuu isaanii hordofee Empire Ottoman ni diigame. Lafti Arabootaa hedduunis warra waraana addunyaa tokkoffaa mo'atan Ingilizotaa fi Faransaawota harkatti galte. Waggoota 20 booda Araboonni hedduun Ingilizotaa fi Faransaawota jalaa adda bahuun biyya of dandeette cinaa isaaniitti ijaarachuuf ka'an. Biyyoonni Arabaa amma jiran hedduunis sochii kanaan daangaa amma jiruun qoqqoodamanii ijaaraman jedhama. Yahudonni yookiin Juush addunyaa irra faffacanii turan dhiibamaa, tuffatamaa, jibbaa fi miidhaan garaagaraa irra gahaa ture. Juushonni addunyaa irra faffacanii turan kun naannoo bara 1980 keessa biyya abaabilee isaaniitti deebi'anii mootummaa ijaarachuun biyya of dandeettu ta'u dhiibuu jalqabanii. Wanti kun ammoo Araboota Palestaayinii ija gaariin hin ilaallamne. Palestaayinonnis lafti kun lafa dhaloota hedduuf qotanii irra nyaataa turan waan ta'eef abduu Juushonni gara dachii Palestaayiniitti deebi'anii biyya ofii tolfachuu kana hin jaalannee qofa osoo hin ta'in kallattii garaagaraatiin mormaas dura dhaabbachaas turanii. Imala gara dachii Palestaayin deebi'uu haala qindaa'een oofuuf Juushonni beekamoon yeroo san sochii Ziyuuzimii jedhamu jalqabanii. Kun ammoo bara 1980 keessa jechuudha. Sochiin Ziyuuzimii Juushota addunyaa irra faffacanii Palestaayiniitti deebisanii biyya Israa'el jedhamtu ijaarachuu yookiin namoota dhiibbaa uumuu danda'an kan akka Teedoor Heerzii fa'aan jalqabame. Juushonni yookiin Yahudonni sababa maaliif addunyaa irra faffaca'an kan jedhu gaafii isinitti ta'uu mala. Waldhibdee kanaan dura Araboota Palestaayinii wajjin qabaatan immoo sababa biraatu jira kan jedhu gaafii biraa isinitti ta'uu danda'a. Akkasumallee seenaa jaraa kana duuba deebitanii jalqabarraa fedhiin beekuus isinitti uumamuu mala. Guutumatti gara duubaa achi harkifanna yoo jenne Yahudonni yookiin Araboonni ilmaan obboleewwanii Abraahim yookiin Nabi Ibraahim alayhi salaam irraa akka dhufan dubbatama. Hagas duuba deemuun wal dhabdee amma jiru hubachuuf faayidaa hedduu qabaachuu dhabuu mala. Garuu gabaabatti Ibraahim yookiin Abraahim Yisaaqiin uummatee, Yisaaq ammoo Yaaqubiin uummatee, Yaaqub ammoo Nabi Yuusufii fi obboleewwan isaa 11 uummatee. Ilmaan Nabi Yaaqub 12 kanatu gosa Juushota yookiin Yahudota 12 san ta'an jechuudha. Maqaan gosoota Juushotaa kunis maqama ilmaan Nabi Yaaqub irraa horansanii waamama. Araboonni Palestaayinonni ammoo warroota Nabi Ibraahim yookiin Abraahim dura achiisan irra jiraataa turan irraa fi Araboota ilmaan hangafaa Abraahim yookiin Nabi Ibraahim Ismaa'il irraa dhufaniin akka wal makanii dachiisan irra barootaaf jiraatan galmeeleen seenaa isaanii ni addeessam. Yahudonni yookiin Juushonni yoomiif maaliif addunyaa irra faffaca'an kan jedhu gaafii isinitti ta'uu malas. Gabaabumatti Juushonni addunyaa irra faffaca'uu kan jalqaban
dhaloota Kiristoos yookiin Nabi Iisaa dura bara 597 weerara Naabukaadnezar Baabilooniin yoo ta'u, isaan weerara Baabiloonii irraa hafan ammoo yeroo impaayerri Roomaa babal'atu waraana isaa wajjin godhamaa tureen dhaloota Kiristoosiin duraa fi naannoo bara 70tti muraasni hafan sunis addunyaa irra faffaca'an jedhamam. Addunyaa irratti akka ummata hamaa Kiristoos hiraarsaniitti ummata keessa jiraatanii aadaaf jireenya isaanii irraa waan adda of baasaniif akka ummata daba hamaa qabaniitti waan ilaalamaniif kutaa addunyaa qubatan hudduu keessatti jibbaa fi dhibaa himsi garagaraattu isaan irra gaha yookiin muudachaa ture. Bara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amantaa islaamaa barsiisaa fi bal'isaa turanii fi bara kaliifota arfan isaan booda dhufan lafa yookiin biyya bal'aa qabatan san juushonni yookiin Yahudon mirga isaanii eegame, aadaa fi amantaan isaanii kabajamee fi gibira isaanirraa eegamu kafalaa nagahan jiraataa turanii. Erga faffacanii booda yeroon sun isaaniif yeroo gaarii dhumaa yookiin akka golden taayimiitti ilaalamamu. Sochii ziyoozimii jalqaba jennisaniin Yahudonni beekamoo fi dhiibbaa uumtota ta'an suutuma sootaan namoota muraasa gara Palestaayin akka deebi'an godhuu itti fufan. Kun osoo deemaa jiruu bara 1914 waraanni addunyaa tokkoffaan dhooheem. Waraana kanarratti Tarkiin lafa wal dhibdee kana maqaa Ottoman Empire jedhuun qabattee turtes waraanicha irratti hirmaatteem. Tarkiis waraanicha irratti waan mo'aniif Ottoman Empire harka ishii irra ture inni diigameem. San booda lafti Palestaayin lafti amma irratti wal dhaban bara 1917 Ingilizota British harka galeem. Ingilizonni yookiin British lafa Palestaayin kan bulchiinsa Ottoman Turkish Empire jala turetti Zionistis warra Israa'el Palestaayinitti deebisanii dhaabuu abjootan deeggaruuf labsii Balfour Declaration jedhamu kan Palestaayinitti biyya Israa'el jedhamtu hundeessu deeggaru baasan. San booda lafti kun waggoota 30 itti aananiif hadaraa liigii mootummoota yookiin League of Nations'tiin harka Ingiliz yookiin British ture. Yeroo kana keessatti waan hedduutu ta'e. Sochiin ziyoozimii keessattuu Yahudota Awurooppaa fi Raashiyaa keessatti jibbiinsa hamaan irra gahaa ture gara Palestaayin akka deebi'an suutaan erguu jalqabe. Waan kana daran milkeessuuf akka idil addunyaatti World Zionist Organization fi akka biyyaatti ammoo Jewish Agency for Palestine dhaabuun itti deemanii. Inni biyya keessaa lafa bituun manneen barnootaa ijaaruun dhaabbilee fayyaa babal'isuun Yahudota Palestaayinitti deebi'an akka mootummaatti gargaaruu jalqabe. Bara 1925 Herbaaw University achi Jerusalem keessatti dhaaban. Inni kun deebi'anii dandamachuu fi ijaaramaa dhufuu Israa'eliif akka waan guddaatti ilaalame. Waggaa 7 booda bara 1929tti lakkoofsi Yahudota 992,559 ta'e gara harka 16 ol siiqe jechuudha. Bara 1936 lakkoofsi waliigala 1,336,518 kana keessaa Juushonni gara 370,483tti guddatan. Kun ammoo harka 28 uummata lafa sanii ta'an jechuudha. Asirratti hin dhaabanne. Kun yeroo yeroon dabalaati kan inni dhufe. Dimoogiraafii lafa sanaa jijjiiruu cimsanii kan itti fufan yoo ta'u, yeroo kana Palestaanonni miliyoona 5 qofa yoo ta'an, Israa'el ammoo miliyoona 9 akka ta'antu seenaa keessatti barraa'ee jira. Lafa qabataniis Israa'el lafa Palestaayin dachaa 4 kan ta'u qabattee jirti jechuudha. Yeroo kun inni ta'u Araboonni Palestaayiniin taa'anii ilaalaa turan moo gaafiin jedhu isin keessatti uumamuu hin oolu. Bara 1920 fi bara 1921 mormii fi jeequmsi guddaan Araboota Palestaayiniitiin bulchiinsa Ingilizii fi qubachiifamuu Yahudota irratti ka'ee ture. Haa ta'u malee dhaabbileen Araboonni Palestaayiniin ijaaraa turaniif ijaaramni isaanii qabataa turan kan Juushota yookiin Yahudota Israa'el wajjin kan walgitu hin turre. Akkasumallee qubachiifamaa dhufuu Yahudota mormuun bara 1929 Western Wall Jerusalem keessatti hokkora uumameen Juushonni 133 fi Araboonni 116 du'anii turan. Jidduu isaanii ammoo Ingilizonni waan jiraniif waan kana to'achuun yaada furmaataa garaagaraa dhiyeessaa turan. Kan biraa ammoo wanti hubatamuu qabu dhibaa'imsaa fi jibbiinsa Awurooppaa fi Raashiyaa keessatti isaan irra gahaa ture dhiyeessuun jidduu bara 1981 fi 1914 qofa keessatti Juushonni yookiin Yahudonni miliyoona 2 ta'anii miliyoona 2 ol ta'an gara Ameerikaa baqatanii turan. Isaan kun ammoo carraa achi jiruun beekamtii gurguddaa
gama aartiitiin, muuziqaatiin, fiilmiitiin, daldalaatiin, kalaqa industirii fi saayinsiitiin argataa turan. Kana qofa osoo hin taane siyaasa Ameerikaa keessatti hanga gorsaa pirezidaantota Ameerikaa ga'uun iddoo dhiibbaa guddaa uumuu danda'an irra turan. Inni kunis ilaalchaa fi poolisii Ameerikaan dhimma Araboota Paalestaayinii fi Yahudoota Israa'el irratti hordoftu irratti dhiibbaa guddaa uumeera. Karaa kaaniinis fayyadamuun Jiwushonni dhiibbaa guddaa isaaniif gargaaru tolfataa turan. Bara 1933 Adolf Hitler chaanselara Jarmanii ta'e. Ji'oota muraasa booda abbaa irrummaa isaa mirkaneesse. Yeroo bulchiinsa Hitler jalqaba Jiwushonni Jarman jiran tooftaadhaan jiruuf jireenya Jarman keessaa dhiibamaa dhufan. Yeroo dargaggummaa isaa Viheenaa turee fi san booda yeroo loltuu Jarman turetti Adolf Hitler jibba Yahudoota hamaa qabaachaa ture. Jibba biyyoota Poolaandii fi Jarman keessatti hammaachaa dhufe kana dheessuun Yahudootaaf dirqama ta'e. Iddoon isaan itti dheessanis Paalestaayiniin ta'aa dhufe. Kabaja waggaa jaaffaa aangoo qabatee irratti Adolf Hitler Yahudoota Awurooppaa keessaa balleessuun dirqama waan jedhu wahii dubbatee ture. Naaziin Jarman akka sagantaa mootummaatti qabachuun Awurooppaa bahaa keessa Yahudoota qulqulleessuu yookiin balleessuuf socho'e. Lola biyyoota ollaa isaanii wajjin godhaa tureef akkasumas bara 1941 weerara gamtaa Sooviyeetii irratti godhee injifateen booda Jiwushonni yookiin Yahudoonni miiliyoona 40 lafa to'annoo naazii jala jiru jala galan. Naaziin yeroo jalqabaa akka sagantaatti kan qabataa turan Jiwushonni dhiibbaa isaan irra gahu haadheessanii baqataniif ture. Inni kunis haala eeggameen milkaa'uu fi dhabe. Fakkeenyaaf muddee bara 1941 dooniin baqattoota Jiwushotaa 769 qabattee imalaa turte Tarkii seenuuf taanaan ni dhoowwamte. San booda biyya biraas yaaltee dhoowwamte. Ingilizonnis akka hin seenne dhoowwan. Booda irra doonittiin dhidhimtee lubbuun nama 769 darbe. Yeroo kanatti Jiwushonni carraan qaban gara Paalestaayiniitti deebi'uu yookiin dhumaatii itti dhufaa jiru dhandhamuu ture. Yeroo naazii Jarman Jiwushotaaf yeroo hedduu ulfaataa fi hamaa dhumaa ture. Naaziin Yahudoota yookiin Jiwushota gara kaampii afuriitti seensisuu yookiin naquu jalqabe. Achi keessatti dararaa hamaan gurraaf ulfaatu irra gahe. Jidduu bara 1941 fi bara 1945 rukuttaa rasaasaa jumlaan gaaziin ukkaamsanii ajjeesuunii fi haala hammattoo kan biraatiin naaziin Jarman Jiwushota yookiin Yahudoota miiliyoona 6 hanga 6.9 tilmaamamu fixeem yookiin ajjeeseem. Kun ammoo lakkoofsa Jiwushotaa yeroo sanii Awurooppaa keessa jiraataa turan keessaa 2/3 jechuudha. Gochi duguuggaa sanyii Jiwushota yookiin Yahudoota irratti godhame kunis Holocaust yookiin Holocaust jedhamuun beekame. Hordoftoota keenya ka'umsa wal dhibdee Paalestaayinii fi Israa'el irratti maddoota barreeffama garaagaraa irraa hubeeffachuun kan isin biraan gahaa ture hordofaa turtan. Wanti kun kanaan hin xumuramu. Kutaa lammaffaa isaa yeroo itti aanu isin biraan gahama. Warroonni chaanala kanaaf haarawaa taatan sabiskiraayib godhuun maatii keenya ta'aa isiniin jedhama. Horaa bulaa deebanaa.